asitti argamu kun mootummaa Sweden. Wanni nuti gaafannu akka ajjeechaa fi midhaa uummata mirga isaa gaafatu hidhuu fi ajjeechuudhaan dhaabbatan. Namoonni hidhaa keessa jiran namoota kumaatamaan dhibbaan lakkaa'aman akka hidhaa keessa akka nu hiikaman kana gaafanna. Nuti wanni asirratti argamne namoota muslimootaa fi namoota hidhaa keessa jiran hundinuu akka furmaata godhan, akka furmaata argatan. Namoonni hidhaa keessa jiran akka furmaata argatan, akka hiikaman, haa hiikaman. Maqaan isaanii